Nageenya jaalalli haraarra waaqayyoo iddoo jirtaniif lafa jirtan kallattii jirtan haala jirtan har'atti isiniif yaa baay'atu hordoftoota sarkaa lamjaleetti argamtan hundumti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadhaa nagaa kooti jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbee isin birarreen akka nagaa ta'u waaqayyoo irraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'ammoo saloonaa lijeetii hojjechuudhaaf hin deematoo jira na duuka turaayi. Isaan duratti warreen haga ammaatti subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaa jirtan hundi keessaniyyuu naaf galatoomaa galatanarraa qabdu isiniin jechuun jaaladha. Warreen immoo chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyatti naaf dabalamaa'e. Isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma jabaadhoo itti fufii waan gaariidha namatti tola warreen naan jettan hundi keessaniyyuu naaf galatooma galatanarraa qabdu isiniin jechuun jaaladha. Egaa wantoota na barbaachisan hunda isaatiiyyuu asitti qopheeffadhee jiran jira. Inni kun akkuma argaa jirtan hindaanqoodha. Asitti immoo baaraatee habbaa fi warra gaarii akkasuma kaareedha. Asitti immoo shunkurtii adii fi zinjimbilii walitti faca'amaadha. Inni kun immoo timaatimii eenyudhaan daakee firiijii keessa taa'ee firiijii keessa baasedha. Asitti baaraatii wantoota na barbaachisan akkasuma hunda isaatiiyyuu qopheeffadhe. Inni kun akkuma argaa jirtan shunkurtiidha. Asitti immoo kuduraa isa wajjin hojjedhu dinnicha, kuusaa, qaaraa, kaarotii, garaa bakka wantoota na barbaachisan saloona hojjechuudhaaf asitti qopheeffadhee jiran jira. Egaa na wajjin hin turaatiin jechuun jaaladha. Asii immoo timaatimii qaba. Achitti wanta faca'amaa qabuufiyyuu timaatimii baay'ee ittiin godhu isin jechuun jaaladha. Kallattiiwwan gara hojiitti na wajjin hin turaa hanga dhumaatitti isin jechuun jaaladha. Margartan baaraati habbaadha jechuudha. Kana amma itti godhe asiin immoo zayitii ho'isaatiin jira. Xiqqoo ishee lijeetii jalab godha badaan xabbatu waan ta'eef makadamna shunkurtiin itti dabalama. Akkuma argaa jirtan asitti shunkurtii kun qaba. Asitti immoo daangaa kan taphata. Shunkurtiin koo biraawunii argate akkasii qopheessite jallatanii itti dabalate. Akkuma argaa jirtan Maksudnya tikos itu boleh nanya ya kameraman ini dulu no pantai. Seperti baratin kenyang bisa hargakan itu warnanya tembok sandura ini kok eseninjer pada jika tembak eseninjer ini sudah pas bishan saya na bishan ini kita matanya
ግን firiijii keessa taa'e. Tomaata irraa ammallee tomaatiin irraa fresh jedhanii kuni. Inni kunis akkana naaftee erga hunda isaa walitti bakka tokkotti naqattee naafit inni gisee xiqqoo osoo laftu gammas naammoo fuuldura qabbatee tomateera nangoo humtuu qaba. Amma qadaadeen dhiisaa ofii isaatii wadaa nyaata qoosaa ture booda. Kuduraatti godhee bishaan itti dabala. Gara xumuraatti deemaa jirra lamaaniyyuu. Kunoo amma akkuma argaa jirtan kuduraa kootti naqattee sinimta jechuudha hunda. Fageenya jedhee ture. Maanqoon horreetii bilchaattee jirti. Kunoo. Kenapa keluarga cara membesar kos tenaga teh kalau ada nih mau besar tuh. Asal penadulnya sih. Ala kenapa kata federa que no salió nada.